osoo YouTube, TikTok fi Facebook fayyadamtanii yoo namni isinii bilbilli namni isinii bilbilu san iskiriina keessan guutuu cufee TikTok yookaan Facebook akkasuma Instagram yookaan isin daawwannu yookaan akka isin itti fayyadamne distract isin godhaa jira. Kanaaf furmaan isa salphaadha. Har'aan tana daqiiqaa 3 keessatti seetingii dhokata tokko kan isin garsiisu ta'a jechuudha. Saniifuu na hordofaan afeerraa xiyyeetan yeroo maraati. Foonii keessan keessa seenna jechuudha. As gaafa seennu namni yoo nu bilbile jechuudha. Dirqama iskiriinaa keenya guutuu isaa dispilay godhuun qabu jechuudha. Achiin akka seentan isin garsiisa jechuudha. Seetingii keessa seenna jechuudha. Sarara sadii kana turtanii seetiin gara jawaanaa keessa seenna. Eegis booda eegis seentan jechuudha. Kunoo call display while using app kaje kana seentanii jechuudha. Irra dhoyina. Kunoo yoo kana ta'e yoo kunoo fakkeenyaaf control how to incoming calls appears when you are using other appiiwwan garagaraa gaafa fayyadamaa jirtan namni tokko abbaan fedhe yoo isin bilbilee akka bilbila keessan san iskiriina guutuu isaa display hin taane akka godhuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana fuulii iskiriinii kana yoo goone iskiriinii kana guutumaa guutuutti maal ta'a jechuudha. Gaafa namni nu bilbilu completely lakkoofsa yookaan foonii bilbilameen saniin completely off ta'a jechuudha. Saniifuu small pop up kana hubatan kun hanguma kam ta'u hama jechuudha. Kun asirratti isin mul'ata jechuudha. Kun gara olii kana argatanii hanguma isaan qofa mul'ata. Garuu ammoo mini pop up kana hubatan asirratti hanga ta'u qofa mul'ata jechuudha. Osoo appilikeeshinii keessanis fayyadamtanii akkasumatti bilbila namni isin bilbilanis distract isin godhuu hin dandeessan hin jeequu jechuudha. Karaa biraatiin osoo eega bilbilli isin bilbilame yoo bilbilli san haaftan ta'e eega haaftan booda akka inni full screen ta'ee bilbila keessan isin irraa hin jeeqne yookaan iskiriina appiiwwan keessan isin akka hin cufneef maal gootan kunoo keep calls in pop up kaje kana jechuudha. On ta'uusaa mirkaneeffachuu danda'u godhan jechuudha. Fakkeenyaaf after call are answered eega bilbilli keessan san isin bilbilamu san kaafame booda keep them in pop up kaje kun on ta'uusaa dirqama kunoo akkanatti on godhuusaa ta'uusaa dirqama mirkaneeffachuu danda'u godhan jechuudha. Kun seetingii dhokataadha. Wantoota kanaa fi kanaa wal fakkaatan teekinooloojiiwwan waa'ee kompiitara, waa'ee websaayitiidha, akkasumatti waa'ee appiiwwanii akkamitti akka ijaaru, waa'ee piroogiraamiingiidha, akkasumatti waa'ee AI'dha barachuu barbaaddan chaanala keenya kanatti jooyin godhuu hin dagatinaa isin jenna. Thank you so much.